Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gita isaanii ka Somaaliyaadhaati wajjin marii taasisaniiti jiru. Wallaggaa baha aanaa kiiramutti rakkoo nageenyaa hammaachaa dhufeen jiraattonni qeerraa buqqa'aa jiraachuun isaanii ibsameeti jira. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaadha Yuukireen gargaaruudhaaf paawundii biiliyoona 90 liqiin kennuuf walii galaniiti jiru. Bakka jirtan hundatti nageenya isinaa ga'u hordoftoota keenya jalqaba irratti ka daawwachaa turtan oduu ijoo guyyaa irraatiif isinii qopheessine keessaa muddee 19 bara 2025 miidiyaa harka keessan irraa Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himaa jirra. Oduu sa'aatii kanaa ka isin himaa jiru an Uudii Muusaati. Kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraan kanaatiin qopheeffannetti dabala. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gita isaanii ka Somaaliyaa wajjin marii taasisaniiti jiru. Dr. Abiyyi Ahmad pirezidaantii Somaaliyaadha Hassan Sheikh Mahmudii wajjin mari'ataniiti jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaadha Abiyyi Ahmad gita isaanii kan Somaaliyaati wajjin dhimmoota garaagaraa irratti marii taasisanii jiraachuun isaanii ibsameeti jira. Dr. Abiyyi Ahmad pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmudii wajjin marii taasisuu isaanii barruu gama toora fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin maxxansaniin ibsanii ka jiran hoggaa ta'u. Ministeerri muummeedha gita isaanii dirree xayyaaraa idil addunyaa booletti eeguudhaan simachuudhaan hanga masaraa kiiloo 4tti geessaniiti jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaatii fi pirezidaanti Hassan Sheikh Mohammad masaraa kiiloo 4tti wal arguudhaan kan mari'achaa jiran yeroo Finfinneedhaa fi Asmaraa jidduutti muddamni siyaasaa ture garmalee dabalee jirutti hoggaa ta'u mariin qondaalonni biyyoota lamaanii taasisaa jiran kunis ammoo marii dhimmoota nageenya naannawa gaanfaa Afrikaatii fi dantaa waloo biyyoota lameenii irratti xiyyeeffate jedhameeti jira. Pirezidaantiin Somaaliyaadhaa Hassan Sheikh Mohammud daawwannaa hojii guyyaa tokkootiif Finfinnee dhufanii masaraa kiiloo 4tti buufataniiti jiru. Wallaggaa baha aanaa kiiramutti rakkoo nageenyaa hammaachaa dhufeen jiraattonni qe'ee isaaniitirraa buqqa'aa jiraachuun himameeti jira. Ji'oota 5 dabranii asitti rakkoo nageenyaa godina Wallaggaa bahaa aanaa kiiramutti hammaataa dhufeen jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aa jiraachuun ibsameeti jira. Godinichatti humnoonni faannoodha naannicha keessa socho'aa jiran rakkoo nageenyaa hammaataa hawaasa irratti uumuudhaan lammiiwwan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aa jiraachuun dhaga'ameeti jira. Aanaa kiiramuu keessatti rakkoo nageenyaa walxaxaa jiruun lammiiwwan 1,000 ol ta'an qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uudhaan baqatanii akka jiran gamasirraa ifoomeeti jira. Hidhattoonni faannoodha naannicha keessa ka socho'aa jiran ummata sivilii hidhannoo meeshaa waraanaa tokkollee ifa harkaa hin qabne balaa hamaadhaaf saaxilanii jiraachuun isaaniitis ammoo ifoomeeti jira. Godina Wallagga bahaa aanaa kiiramuu gandoota Ashuu Kuttaayyee guddina jireenyaatii fi Baabbuu jedhamanirraa lammiiwwan hedduun buqqa'uun isaanii ibsameeti jira. Lammiiwwan nagaa sababa rakkoo nageenyaa walxaxaa lixa Oromiyaatti hidhattootaan uumameen yeroo garagaratti qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii turuun ni yaadatama. Abbaan alangaatii fi hiriyoonni isaa kanneen mattaa fudhataa osoo jiranii qabaman himanni irratti banameeti jira. Abbaa alangaatii fi waayillan isaa mattaa qarshii 500 osoo fudhachuutti jiranii to'ataman irratti himanni banamuun ifoomeeti jira. Abbaan alangaatii fi hiriyoonni isaa abbaa dhimmaa tokkorraa qarshii miliyoona 1 fudhachuudhaan waliigaluun maallaqa waliigalaa keessaa ammoo walakkaa miliyoonaa fudhachuudhaan nagee itti murachuuf osoo carraaqaa jiranii harkaa fi harkatti qabamuudhaan to'annoo jala oolanii jiraachuu isaanii ministeerri haqaa ibseeti jira. Abbaan alangaa waayillan isaatii wajjin osoo mattaa fudhataa jiruu qabame kun ammoo hojjetaa waajjira ministeera haqaa ta'uun isaatis ibsameeti jira. Ministeerri haqaa dhimma kana ilaalchisuudhaan ibsa kennee jiruun namoonni kunniin abbaa dhimmaa
himanni isaa qoratamaa jiru tokkoon himanni yakkaa akkasirratti hin banamnen taasisa jechuudhaan qarshii miliyoona 1 gaafatee akka jiru ibseeti jira. Ministeerri haqaa dhimma kana akkuma dhageen ammoo poolisiidhaa wajjin ta'uudhaan hordoffii cimaa taasisaa turuu isaa ka ibse yeroo ta'u yeroo qarshii walakkaa miliyoonaa abbaan alangaa kun hiriyoota isaatii wajjin fudhachaa jirutti harkaa fi harkatti qabu isaatis ministeerichi ifoomseeti jira. Bu'uuruma kanaan sadaasa gaafa guyyaa 25 bara 2025tti maatiin himatamaa qarshii 500 shakkamaa yeroof to'annoo jala hin oolfaminiif dabarsuun nagee osoo kutaa jiranii qaamolee nageenyaatiin to'annoo jala oolfamuu isaaniitis ministeertichi beeksiseeti jira. Shakkamtoonni kunniin akkuma to'annoo jala oolfamaniin ammoo ministeerri haqaa ragaa barbaachisu mara walitti qabachuudhaan muddee gaafa guyyaa 17 bara 2025 akkaataa seera yakkaa keewwata 32 muraa 1 fi labsii yakkaa 880 takka muraa 2007 keewwata 10 keewwata xiqqaa 1 fi keewwata 2 jala jirutti mana murtii olaanaatti himanni irratti banamee jiraachuun ibsameeti jira. Yakka malaammaltummaa mana haqaa keessatti hojjetame kana ilaalchisuudhaan ministeerri haqaa rakkoo wal fakkaataan akkanaa to'achuudhaaf waamichi isaa ministeera haqaatiif kate gareen qorannoodhaa dhaabbatee hojjetaa akka jiru ibseeti jira. Ministeerri haqaa yakki malaammaltummaa damee haqaa keessatti taasifamu yakka malaammaltummaa kamiyyuu caalaa yakka akkaan fokkotaa ta'uu isaa ibsuudhaan yakkicha keessaa namoota harka qaban akka itti gaafataman godhuudhaaf hojjetamaa jiraachuu isaa ifoomseeti jira. Baankiin daldala Itoophiyaadhaa maamiloonni lakkoofsa faayidaadhaatii fi herreega akka wal qabsiisan gaafateeti jira. Baankiin daldala Itoophiyaadhaa maamiltoonni waraqaa eenyummaa dijitaalaa isaaniitii fi lakkoofsa herreega baankii isaanii akka wal qabsiisan gaafateeti jira. Maamiltoonni tajaajila lakkoofsa faayidaa waraqaa eenyummaa dijitaalaatii fi herreega baankii isaanii wal qabsiisuu akka qaban baankiin daldala Itoophiyaadhaa akeekkachiiseeti jira. Ibsaa muddee gaafa guyyaa 18 bara 2025 baankiin mootummaa kun baasee tureen maamiloonni isaa damee baankii daldala Itoophiyaa kamiyyuu daawwachuudhaan lakkoofsa herreegaa faayidaadhaa kan dijiitii 16 qabuu fi lakkoofsa herreega baankii isaanii hatattamaan akka wal qabsiisuu itti fufan gaafateeti jira. Baankichi namni kana godhuu dhabe irratti tarkaanfiin akka fudhatamus jala muruudhaan ibseeti jira. Oduu xumuraatii fi oduu biyyaalaa ta'e isinii qopheessineen ammoo hooggantoonni gamtaa Awurooppaadhaa Yuukireen gargaaruuf paawundii biliyoona 90 liqiin kennuufiif walii galaniiti jiru. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaadhaa Yuukireen gargaaruudhaaf jecha paawundii biliyoona 90 liqiin kennuufiif walii galanii jiraachuun isaanii ifoomeeti jira. Hooggantoonni biyyoota Awurooppaadhaa paawundii biliyoona 90 liqiidhaan biyya deeggaraa jiran Yuukireeniif kennuudhaan walii galanii jiran hoggaa ta'u hooggantoonni kunniin ammoo qabeenya Raashiyaadhaa ugguramee jiru kaduraa Yuukireeniin gargaaruudhaaf oolchina jaanii turan irratti osoo waliin galin adda ba'anii jiraachuun isaanii ifoomeeti jira. Bu'uura waliigaltee kanaatiin hooggantoonni kunniin waggaa lameen dhufaa jiru kana keessatti fedhii humna waraanaatii fi dinagdee Yuukireen guutumaan guututti jajjabeessuudhaaf deeggarsa kana godhan ta'uu isaanii ibsaniiti jiru. Pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky ammoo gama isaatiin hooggantoonni kunniin qabeenya Raashiyaadhaa yuuroo biliyoona 200 ugguramee ture akka itti fayyadamuuf akka isaa fayyaman gaafatee jiru hoggaa ta'u hooggantoonni biyyoota Awurooppaadhaa ka Biraazilsitti wal gahanii jiran ammoo dhimma kanarratti osoo waliin galin marii isaanii xumuruudhaan addaan bahaniiti jiru. Yeroo biyyoonni gamtaa Awurooppaadhaa Yuukireeniif liqii kennaa jiran kanatti ammoo waraanni Raashiyaatii fi Yuukireen itti fufee jiru hoggaa ta'u humni qilleensa Yuukireen diroonii Raashiyaan isaaniin haleeluudhaaf itti ergite ifirraa qolachuu isaanii ibsaniiti jiru. Bu'uuruma kanaan humni qilleensa Yuukireen diroonota Raashiyaadhaa kan isaan haleeluudhaaf qilleensa Yuukireen keessa balali'aa turan 160 keessaa 108 barbadeessuu isaa ibseeti jira. Dirooniin 47 ta'an ammoo bakkeewwan garaagaraa
23 rukutanii jiraachuu isaanii humni qilleensa Yuukireen dabalataanis ibsee ka jiru yeroo ta'u waraana waggootaaf adeemsifamaa jiru kanaan ammoo Yuukireen haragalfii takkaan malee Mooskoodhaan haleelamaati jirti. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa harka keessanii Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaaf isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Qophiilee fi sagantaaleen hafan kan itti fufan ta'uu yeroo gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.